community, with the Oromo community, appeal the release of Oromo immigrants in Saudi Arabia prison. Saudi Arabia prison. Saudi Arabia. Stop the cruel treatment. Stop the cruel treatment of Oromo children, Oromo women, Oromo children, Oromo women. Saudi Arabia prison. Saudi Arabia. Stop the cruel treatment. Oromo children, Oromo women in Saudi Arabia prison. Saudi Arabia prison. With the Oromo community. Appeal. The release of Oromo immigrants. In Saudi Arabia prison. Saudi Arabia. Stop the cruel treatment of Oromo children, of Oromo women in Saudi Arabia prison. With the Oromo community. Appeal the release of Oromo immigrants, Oromo prisoners in Saudi Arabia prison. Saudi Arabia. Stop the cruel treatment of Oromo children, of Oromo women, of Oromo children, of Oromo women in Saudi prison. In Saudi Arabia prison. Your Highness, keep the proud tradition for providing shelter to immigrants. We appeal the Oromo immigrants, the release of Oromo immigrants, who are suffering in Saudi Arabia prison. With the Oromo community. Appeal the release of Oromo immigrants. Saudi Arabia prison. Saudi Arabia. Stop the cruel treatment of Oromo children, of Oromo women in Saudi Arabia prison. Okay, sagaling nagama. Can I help? Okay, help. Isin sadan gaaffii dhumu tokko isin gaafadhe. Egaa daawwattoota keenya hiriiricha gara xumuraatti deemaa jirra. Asitti abbootii amantii garaagaraatu na fuulduratti argama. Asii keessa masgan jiru. Sheekni kenna. Muhammad Abbaa Biyyaa jiru maaskii waan godhataniif beekuu hin dandeenye. Asiin immoo keessa Saamu'eel jiru. Isaan sadanii gaaffii takkan gaafadhame maaliif asitti argamtanii kan jedhu irraa eegalla. Abbaa Gadaas asii qabna. Jaarsa biyya Abbaa Gadaa. Mee maqaa keessan na barsiisaa isin irraa eegalu. Maqaa keessan wal barsiisaati namoota nu ilaalaa jiranii. Maaliif asitti argamtu? Maqaan koo Baqqalaa Tolosaa jedhama. Asitti har'a kan argamne uummata keenya Oromoota
Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti rakkatanii akka hiikamanii fi akka gargaarsa waan gaafachiisu kennanii fi imbaasii Saudi Arabiyaatti asitti argamne kan akka godhanii fi gaafachuudhaaf asitti argamne. Oromoon keenya baay'eetu Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkachaa jira. Kanaaf rakkina sana keessa akka baasanii fi akka hin hidhamne mana hidhaa keessa kan warra jiranis akka baasanii fi waan barbaachisu hundumaa akka kennanii fi gaafachuudhaaf asitti argamne jechuudha. Hedduu galatooma. Qeesta Masgeen xalayaa adda addaa barreessaa turtanii kana duras waldaalee adda addaatiif waldaalee idil addunyaa garaagaraatiif deebiin kana dura xalayaa barreessanirraa argamtan jira. Ka'amma deemaa jiru kana hoo akkamiin ilaaltan hiriira amma deemaa jiru hoo akkamiin ilaaltan? Baay'ee galatoom. Nuti akka mana marii amantiilee idilee addunyaattis jirra. Global Oromo Interface Council. Dhaabilee amantii adda addaa bakka buunee uummata keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti gidiraa guddaan irra gahaa jiru. Hundumti keenya fakkiilee miidiyaa adda addaa irratti hin argina. Sana ittiin mormuudhaan sagalee isaanii ta'uudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamne. In fact, Saudi Arabiyaadhaafis imbaasii kanaafis xalayaa kanaan duras barreessaa jirra. Ammas immoo barreessaa jirra. State Departmentis dhannee haala biyya keessaa qabatamaa amma jiru. Akkasumas warra Saudi Arabiyaa irraa balaa gahaa jiru, rakkina gahaa jiru sana ilaalchisnee ibsa keenya yaada keenya hin ibsina. Deebii hanga ammaatti hin arganne, deebii quubsaa hin argamne. Isa biyya keessaa ilaalchisee mootummaan Ameerikaa tarkaanfii adda addaa fudhachaa adeemaa jira akkuma arginu. Garuu warra Saudi Arabiyaa kana ilaalchisee akkaataa baay'ee nama gaddisiisu. Bara dheeraadhaa kaasee bara amantiin Islaamaa biyya Saudi Arabiyaa keessaa ari'ametti biyya Itoophiyaati amantiin sun kan inni jalqaba fudhatame. Biyya Itoophiyaa keessaaf naannoo sanatti amantiin sun kan inni tatamse. Addunyaa irratti lafoota sadan qulqulluu Islaamaa jedhaman beekaman keessa tokko Najaashii. Uummata kanarra nabiyyiin keenya peace be upon him akka balaan irra hin geenye dubbataniiru. Saudi Arabiyaani sirna isaanii, sirna mootummaa isaanii yookaanis international convention cabsuu qofaatu hin ta'in amantii isaaniiti kan inni cabsaa jira. We are here to appeal to the morality of their religion as well. So, kanaafit obboloota keenya wajjiniin jira. Hopefully, warri biyya keessa jiran gadiraan kun irra gahaa jiranii waa'ee isaanii akka yaadaa jiru. Yaada isaanii, yaada keenya keessa akka jiranii akka isaan beekan carraa kanaan inni dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma. Hedduu galatooma. Egaa isinis torbeedhuma dura waa'ee dhimmoota adda addaa irratti turtii goone keessatti dhimmoota garaagaraa Oromoonni bakka adda addaatti akka rakkachaa jiran dubbachaa turre. Mee haala warroonni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti qabamanii jiran akkamitti ilaaltan asittoo haala itti bahamee hiriiratti godhamaa jiru akkamiin ilaaltanis? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم galatooma kannanaan jechuu keessanii fi wanni dhimmi dhufnee as hiriira kana baanee fi rakkoo ummata keenya biyya Saudi Arabiyaa Makka, Madiinaa, Riyaadii fi ammallee Jiddaaf magaalaa xixiqqaa biraa keessatti illee akkasuma hidhamanii jiranu. Jara kana warri kuni innocentiidha, nama nagaadha, badii tokkollee hin qabanu. Badii tokko malee gariin isaanii waraqaa jireenyaa illee achi kan qabanuudha. Waraqaa jireenyaa akka green card jedhanuudha. Iqaamaa kan qabanuudha. Gariin isaanii immoo warreen dhaqanii assaayilama argachuudhaa fi baqattummaadhaan jiranu. Namoonni kun nama nagaadha. Badii tokkollee wanni isaan godhan hin jiru. Badii mana xiqqaa tokko keessatti nama 100 lakkaa'amu nama hedduu achi keessatti hidhanii rakkisuu jiru. Namoonni achi keessatti hidhaman kuni lakkoofsi isaaniitii fi guddinni ruumii yookaan manni isaan keessatti hidhamanii wal caalaa lafti suni gubaa adda addaa qabaa. Tempereechariin isaa hedduu viidiyoo tokko irratti akka ilaalle irratti namoonni gubaadhumaan achi keessatti miidhamaa jiru. Yeroo qorraallee tasa qorri kunillee akkuma kana nama miidhaa. Uffatuma guyyaa ittiin bahanuutiin haga ammaa achi keessa jiru. Rakkoo guddaarra jiru. Kanaaf ummata kana rakkoo isaanii akka rakkoo keenyaatti ilaaluudhaan namoota kana tumsuudhaa fi gaafii gaafanne jennee as biyya Ameerikaa Washington DC keessatti safaaraa yookaan embaasii mamlakatul arabiyyatu Saudiyaa embaasii Saudiitti mootummaa Saudiitti argamuudhaan hiriira baanee
ummata kanarraa hidhaan akka laaffatu jaalala ilma namaatii qabanu akka taasisanuuf gaafachuuf as jirra. Biyyi keenya utuu islaamummaan Madiinaan qaqqabinii jalqaba biyya Habashaatti gad dhufe nama baqataa yeroo sana fuudhee jiraachiseedha. Utuu kun ta'ee jiru hadha immoo badii tokko malee ummata keenya irratti rakkoodhaan ga'uun jecha jedhame keessaallee waan hin jirredha. Isaanillee badiidhumatti itti adeema akkasitti yoo ta'e kanaafi kun rabbiin birattis jaallatamaa miti. Nama khayrii namaa oole khayrii ooli jedha yeroo rakkina isaa akka kanatti ilaalanii akka isaanillee qalbiin isaanii laaffatee ummata kanaaf dhiifama godhanuuf taasisuudhaaf as jirra. Akka rabbi immoo kanarratti nu gargaaru rabbiin illee itti kadhannaa galatooma. Egaa daawwattoota keenya bakkeen hiriiraarraa gaaffii deebiin godhaa jiru akkuma fufee jira. Ammoo Qees Saamu'eel biratti argamna. Qees Saamu'eel maaliif asitti argamtanii mee haalli as jiru maal fakkaata kan jiru? Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Yeroo ammaa biyya Ameerikaanii Washington DC keessatti embassy of the Kingdom of Saudi Arabia jedhu fuuldureetti yookaan embassy Saudi Arabia fuuldureetti dhaabbannee jirra. Yeroo ammaa uummanni keenya biyya Saudi Arabia keessatti rakkoon irra jiru sagalee taanee fi rakkoo sana keessa akka inni ba'uudhaa fi uummanni biyya isaa keessatti rakkina adda addaatiin karaa adda addaatiin ba'ee jira. Biyya Saudi Arabia keessatti immoo ijoolleen Oromoo amma achi keessa baay'inaan harka 90 ol kan ta'anu akka odeeffannoo qabnu irratti ijoollee Oromooti kan achi jiranii. Jarri kun immoo achi biyya sana keessatti sabaaf sablammii kaanis dabalatee rakkoo adda addaarra jiru. Gatii kana rakkoon akka namaatti biyya ala dararri rakkoon irra ga'ee deemu biyya deeman sana irratti immoo mirgi isaanii amma danda'ameef akka jaraa eegamu uummanni keenya rakkoo nama irra ga'ee ijoolleen achi iyyaa jiran achi bo'aa jiran daa'imman qabatanii dubartoonni keenya mana hidhaa keessatti waan irra ga'aa jiru sana gaafa ilaallu seenaa biyya keenyaa wajjinis kan hin taanedha. Maaliif biyyi Saudi Arabiyaan kuni waan baay'ee biyya keenya wajjiniin wal quunnamtee walitti dhufeenyallee yoo qabaatte yeroo ammaa kana immoo biyya keessaas uummanni Oromoo rakkoo adda addaa qaba. Akkasumas immoo biyya bakkee kunis itti dabalamee rakkoo cimaa irra gatii jirruu fi isa kana Saudi Arabiyaan immigration yookaan immoo haalli jara biyya isaaniitii godaanan ittiin qabanii jiran kun seerri isaa sirrii ta'uu sirreessanii yeroo kanarratti mirga namummaa isaanii akka eeganuuf sagalee jara sanaaf ta'uudhaaf kan asitti abbootii amantaatii fi jiraattota Washington DC saba Oromoo wajjin akka jiru walitti asitti dhufnee kan jirru. Egaa kana kan nu dhagaan hundumtuu sagalee jara rakkoo keessa jiran sanaaf ta'uudhaaf akka dhufnee bakka jiranitti quba akka qabaatanu odeeffannoo akka qabaatanu akkasumas immoo Saudi Arabiyaan embassy yookaan mootummaan immoo waan barbaachisaa namoota keenyaaf akka taasisu gaafachuudhaaf as dhufnee jirra jechuudha. Qees Saamu'eel hedduu galatoomaa. Dhimma kanarratti kaawunsiliin amantaalee Oromoo yeroo adda addaa sochii akka godhaa ture beeka. Ammas sochii adda addaatti fufuudhaaf akka deemaa jirtan beeka. Sanniin immoo abdeetii isaa hordofnee kan uummata beeksisnu ta'a. Hedduu galatoomaa. Isinillee OMN sagalee gurraa fi ija uummata keenyaa taatanii rakkoon Oromoo bakka jirutti lakkoon uummataa haqa barbaacha waan isin hojjechaa jirtan waan guddaadha. Galatoomaa Waaqayyo isin gargaaruun jedhanis. Hedduu galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya hiriirri asitti deemaa jiru akkuma itti fufee jira. Namoonni ol dabalaatuma dhufaa jiru. Namoonni baay'een iddoon isaa paarkingiif illee mijataa miti. Iddoon inni jirus xiqqoo gara fuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Garuu immoo namoonni dhufuutti fufanii jiru. Footoowwanii fi dhaaddannoowwan garaagaraa afaan Ingiliziitiin kan barraa'an, afaan Arabaatiin kan barraa'an jiru. Xalayaan qophaa'ee jira. Xalayaa sanaa fi wantoota asitti sloogaaniiwwan qabatanii dhufanii akka arguu danda'an warra imbaasitti keessatti ergaan ergamee warra security gara keessatti eenyu akka asii bahee jiru maaliif akka asii bahamee jiru gaafatanii deemanii xalayaan qophaa'es karaa iimeeliitiinis galee jira. Gara iimeeliitiinis itti dabalataan immoo poostaadhaanis godhaatii ergaa kan jedhudha kan dubbataa jiranii. Hiriirri kun asitti hin dhaabbatu gara State Departmentii deemaa. State Departmentii biras namoonni dabalataan eegaa jiran